manni amanta akkumuyyuu kan rabbiiti malee kan namaati miti. Qaamni taabota diigu, qaamni charchii diigu, qaama namaan lolu osoo hin tahin qaama rabbiin lolu tahuun isaa hubatame. Qaamni taabota diigu, qaamni charchii diigu, qaama rabbiin lolu. Taabota dhibba sadiif jaatama maaliif baasan? Warri taabota cabsan, warri gachee cabsan, rabbii waraanan itti miti tufaan. Rasuula rabbii waraane, rasuula cabseem dhibba sadiif jaatama. Kaleessa moo cabsee jedhanii maal sitti maal? Nu amma rasuula cabse gidee jennu akka rasuulli cabse haa cabsi nuun jennu. Rasuulli rabbii waggaa meeqa qabsaanii kaanii giidoo godhatanii gaafa jarri warri jala gangalatan kottaa nurraa kaasaa jibbinee irraa rabbi martatee dhaadha wajjin dhaqanii kaasan. Gaafa jarri kun nu baasuu dideera kottaa kaasaa jedhan dhaqnee kaafna wajjin. Gaafa rabbi umrii nuu kennee immoo uummata kamarti fuuldura dhaabadhu nuun jedhe akkuma rasuulli dhaabatan dhaaban. Amma balaa ofittiin fidiin amantee namaa nagaan jiru nagaa wajjin jirtu dhaqxee tukiin. Kaafira nasaaraa nagaan ollaa kee jiru nagaa bultee jedhee